asuma magaalaa kana keessatti maal nuun jedhu gaalaannaa gaarii piyaasaa gabaam jedhu gammachuutu jedhe isaantu jedhe የጥላቻ ንግግር ምት ዱጋዳ ዱጋን ዱበትና የወጀዳን ወርኩን ነጋን በርባዱ ማሊብ ጀቻን ለፋ ዱጋን እንጅር ነጋን hinjiru ቦረነ ከሲ አችረ ላለቴቲ ዋን ከሌሳ ኡመኒ ሰኑረት ሆጀተ ሰን ኤግዛክትሊ ሰኑረ ዴቢየ ጎዳቹ ማኑዋል አርካ ቀባብይን that's what he's doing ዋሚቹ ሩሚቻ ፋኖዳ ማሊ ወጋጀነ ሚንዳን ከፈሉ ፊበር وانا ما جابس خيسا فانو من دان كبتو هدانوني خنيتافي من دان إسا وانسا متوخنا يتشوي برسامي تيسا والقايتي خيستي مالي سنيهما تقرا خيسا قولاني أجايب دا يتشوي تقرا عمتا نبتو بكدي بيتي ربي هابيو ولي قال لا برنامج بانك ورا بانكي وكابينيا دهابا في جني بربادو بار anything بو فلاتي قالا يتشوي والدبافات أدور مالتو دي ماجرا حتى يو دكتور أبي أحمد علي أتشيبافتن ركون كون غالي بيجتوني يو موتوم ما كان أراد كيلو بافتن وسودان ديتني جلد يمال بافتني مي بافتني غير كيساني سنت نافني وما أتشيبافتن إيرنو سنيدوف إيرنو شرقة تامه ميتا كورومو تيرنو شرقة مرة كي تاجر مرة كونو سوداني مداي سوداني تريا كتي وري غراتشو كون تافه تبوسو جر سالا ليت ولغا خيستي غيسا جرا مرو قبوداف ورانا لافا ميت وراني بيتي يرو اما تدا خيستي ولغا ليتا خيس سيدي وبو خنيرتي دولي غيفا ما جرو چوي ديرو سرينو نو ودا جتموكم ميتا كتكنا هنا ويني سري فاغر رابي چوي خرمران جرا بوكم اسني غلا جرا يو سني غلا تكتكنا هنا يون دوغو غوريس خالا ملا ملا خنا چويا يون ابي احمد رومي چخنا بلاش مقار رخاي چوي جارو خد عمل لساني عمل رومي چات بوكم سكافنجرز رقا بربادتني چوي سو تگرايس بر لولا جهاز دين گگفت اسي شعباتهم صفاتي اسي رومي چ بوبافته اسي نمو وراني سا بوبافته وربع خيسات جري سديرو نموتري تشوي شابيانس لالتيتي دبتي خد ارنو همم تكافتيو والبتاج ربكم علي ناصر نانغل لي جتو جتا هي هولدف يفسيبا دوبا دبي بيتي روميتشاسن لولا بارالتي خولغا خيسدي وجون سليم سجرا ولا خون كدتور بغيسي مرو قبوداف اوبريشن هدما اوبريشن بيتي متا هوغنس قبودات موتوما سدي وجي لفجل وليغلان كينيا سودان في ساوث سودان بروتو غزيبرات ماس ديبي سندغيسيس اوبريشن بي سدي إنواتو أولو بيتي مرون أمري سخا وارسان أولونا أسر الدبتشون مدالو نوفي مدالي خي برانكوتا ولي قال لي مكب سو لم يكن كل تربان بيجي سينو ساني مالي إلى أماتو جنرال أفريتو بكيسان بوانين بينو جنرالو تأفرو خلولا خانو غني سيني مرو سركان كباني إنواتو أمو وني جاما جرو مالي خانو لولا جرو وراني بسم مهرمو
dhawaataan baasuu deeman haga Oromoo yaatee wal fixxutti haga isin wal qaltanii bakka hundaa rabshaan ka'utti kuni qindaayee waliin dalaganii haga Oromoo karaa gubbaa baasanii isin waccee 4 kiiloo wal baastutti qopheessanii fitanii jiran nafxanyoota 4 kiiloo deebisuudhaaf taa'ee ganaanu soo kanaaf dhugaana isinii maa goota dhugaa barbaaddanii ana isinii maa goota tokko Amaaraaf Oromoo wal loltee jirtu walillee lolle qarallee wanni jiru akkamitti Oromoon biyya bulchiti diqaalonni isaanii nafxanyoota jara achi deebisu juuntaan duunaan Tigreen galtee qawwee ikkachoo gallaan walii galanii dhufanii Oromoo fixanii kaduu jiru Oromoo Amaari nama qubaallaa kee dhaqa warra gaafadha yallem Amaara jeefama ijoollee walloo Saadhaa lixa Wallaggaa keessatti gaggeessaa jira marroo qabuudhaaf waraana laafaa miti waraanni beektii yeroo ammaa tana keessatti Wallagga lixaa keessa seenee wobuu keenyatti duulli gaggeeffamaa jiru jechuudha. Dhiiroo sirriin noo wadaa jettamu akkami meeta kata kana hanna wayni isa faagarraa bee jechuudha. Harumarraan jira bokkam isanii galaa jira yoo isanii galee takka takka naa hanna yoo dogoggorees haala mala manaa hanna jechuudha yoo Abiyyi Ahmedirra ruumicha kana bilaash maqaa irra kaa'ee jechuudha. Jarri kun amalli isaanii amala ruumichaati bokkam. Scavengers raqa barbaadatanii jechuudha. So Tigraayis bal lola jihaa sadiin gaggeeffate. Asiin Shaabiyaa tumsifateeti, asiin ruumicha bobbaafatee, asiin ammoo waraana isaa bobbaafate. Waccee 4 kiiloo wal baastutti qopheessanii fitanii jiran. Nafxanyoota 4 kiiloo deebisuudhaaf. Taa'ee ganaanu soo kanaaf dhugaana isinii maa goota dhugaa barbaaddanii ana isinii maa goota tokko Amaaraaf Oromoo wal loltee jirtu walillee lolle qarallee wanni jiru akkamitti Oromoon biyya bulchiti diqaalonni isaanii nafxanyoota jara achi deebisu juuntaan duunaan Tigreen galtee qawwee ikkachoo gallaan walii galanii dhufanii Oromoo fixanii kaduu jiru Oromoo Amaari nama qubaallaa kee dhaqa warra gaafadha yallem Amaara jeefama ijoollee wallooti ammallee keessa jarri sadeeru numa turre jechuudha Shaabiyaanis laalteeti dadhabattee kutte arannoo hammam takka hafteewu walbataa jira bokkam Alii Naasir Naangalle jechuun jirta hayyee hordofi ifa sii baha duuba dubbii beektee ruumichaa san lola paaraaltee kan Wallagga keessa deemu jiru san ibsu jira waraana kun 17 geesse marroo qabuudhaaf opereeshinii kun amma opereeshina beektee mataa hoggansa qabuudhaati mootummaa sadii wajjiin lafa jala walii galan Keeniyaa, Suudaanii fi Saawut Suudaan baru tahuu gizee biraatti ammas deebi'ee san dhageessisa opereeshina biyya sadii Inwaatu olola beektee marroon amma dhiisa waan isaan olanan asirra dubbachuun hin madaalu nuuf hin madaallee biraan kutaa waliigallee mokkam so namni kun 17 beegii seenuu isaanii malee ilaa ammaatu jeneraala afuriitu bakka isaan bu'an hin beeknu jeneraalota afur kan kana hoogganee seene ammallee takka takkaan isiniin wanni tokko wanni Amaaraaf Oromoo wal lolteen jirtu wanni gartee faannoof shaneen nama ajjeefteen wal dhabdeen jirtu faannoof shaneen tokko seen bagara feete deemi waan feete utaaliyaadha buu jedhi bookkis warra mataa muranii deemaniin guyyaa 28 musagalaga mataan irraa murame ana dura nam dubbateen jiru nama 19 fixan gaafa shanii jaha dabarsanii mootummaa kennan garii ni dhoowwatan isiniin jedhe garii ni dhoowwatanii isiniin jedhe warra dhoowwatan mataa irraa muran isini gabba'u deema guyyaa wajjin kanaan ammallee harkaa qaban waa hedduu gabbaasuu deeman walii garta dhawaataan baasuu Saadhaa lixa Wallaggaa keessatti gaggeessaa jira marroo qabuudhaaf waraana laafaa miti waraanni beektii yeroo ammaa tana keessatti Wallagga lixaa keessa seenee wobuu keenyatti duulli gaggeeffamaa jiru jechuudha. Dhiiroo sirriin noo wadaa jettamu akkami meeta kata kana hanna wayni isa faagarraa bee jechuudha. Harumarraan jira bokkam isanii galaa jira yoo isanii galee takka takka naa hanna yoo dogoggorees haala mala manaa hanna jechuudha yoo Abiyyi Ahmedirra ruumicha kana bilaash maqaa irra kaa'ee jechuudha. Jarri kun amalli isaanii amala ruumichaati bokkam.
scavengers raqa barbaadatanii jechuudha. So Tigraayis bar lola jihaa sadiin gaggeeffate. Asiin Shaabiyaa tumsifateeti, asiin Ruumicha bobbaafatee, asiin ammoo waraana isaa bobbaafate. Oromiyaa keessa jarri sadeen numa turanii jechuudha. Shaabiyaanis laalteeti dadhabattee kutte. Arannoo hammam takka hafteewu. Walbataa jira bokkam. Alii Naasir Naangalle jechuu jirta. Hayyee hordoffi ifa sii baha. Duuba dubbii beektee Ruumichaa san lola paaraaltee kan Wallagga keessa deemu jiru san ibsu jira. Waraana kun 17 geesse marroo qabuudhaaf. Opereeshinii kun amma opereeshina beektee mataa hoggansa qabuudhaati. Mootummaa sadii wajjin lafa jala walii galan Keeniyaa, Suudaanii fi Saawut Suudaan. Baru tahuu gisee biraatti ammas deebi'ee san dhageessisa. Opereeshina biyya sadii inwaatu olola beektee marroon amma dhiisa waan isaan olanan asirra dubbachuun hin madaalu nuuf hin madaallee biraan kutaa. Waliigallee mokkam. So namni kun 17 beegii seenuu isaanii malee ilaa ammaatu jeneraala afuriitu bakka isaan bu'an hin beeknu jeneraalota afur kan lola kana hoogganee seene marroo sarkaan qabanii inwaatu amma wanni ja'amaa jiru maali kan lolaa jiru waraana bilisummaa dubbiin bakka sanii beekadhu yoo silaa namni chi akkatti haasawuu nama dhiba akkatti haasawuu nama dhiba taphni Wallagga keessa deemaa jiru Itoophiyaa keessa anaa isa deema dubbii haga Wallaggaa nama dhibdu sun agarreen tanaa olgaa itti guuttadha taafteessan oofe malee hayyee rakkoo akkana biyya keessa jirtu ammoo Kongo maal godhaa jirti paarkingii eebbisiiftii jechuudha walii galla bakka bar waan san odoo waan isaa ta'uu baattee beekadhu silaa inni yuunifoormii uffatee dhaqee lola silaa ashabbaariyoch Wallaggaa wusti akkana godhanii jaabar maaliif hin jenne isaa yaame haa gaafa miilik beektee Ruumicha yaame sabaa fi sablammii jee jookii godhaa jechuudha yammaas. Sabaa fi sablammii qottee duudaas yaamee techitti amma Ruumichi Shaashamannee keessatti dhufeeti Oromoo wajjin aadaa isaa agarsiifatee nuti sabaa fi sablammii akkanatti jaalala hojii jirraa nu jechuudha jira. Guyyaa sabaa fi sablammiidhaati Shaashamannee keessa kabajaa jechuudha. Egaa yoo nuti akka sabaa fi sablammiitti Itoophiyaa keessatti nagaa waliin jiraanne wal jaalanne silaa beektee ayyaana akkanaa kana odoo beektee aanaa amuruu keessa kabajeen bareeddu jechuudha. Amaaraaf illee dhihoodhaa gad dhufanii nulleen dheeyinee sabaa fi sablammii kajuusani odoo horroo guduruu keessatti fi Wallagga Bahaa keessa kabajne ni fakkaatti jechuudha. Ammoo shaashee dhaqee jechuudha Shaashamannee. Dhiironni hubattani kunoo beektee warra